Hi guys, akkam jirtan nagaa jirtu jirra alhamdulillah. Ana mo creativeidha barnoota guyyaa 10ffaatiin dhufnee jirra. Barnoota guyyaa 10ffaatiin waa'ee maaskii ilaalla jechuudha. Maaskiin maal ka jedhu akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Maaskiin jalqaba irratti maaliif nu fayyada jenneeti yoo ilaallu, maaskiin viidiyoo keenya irratti bakka barbaannu tokko kophatti murreetiin mul'isuuf kan gargaarudha jechuudha. Isa kana ilaalchisiitiin gara hojiitti yoo seennu jalqaba new video ka jedhu san intuqna achiin booda video qopheeffannee ka gubbaa kana add goonetiin timeline keenya irratti haala kanaan galchuu dandeenya jechuudha. Amma isinitti mul'isuuf waan ta'eef video kana diqqoo hin gabaabsa sekondii 3 irratti haala kanaan eega gabaabsee booda maal godhaa delete godheetiin haala kanaan video kiyya gabaabsadheera. Amma maaskii fayyadamuuf yoo ta'u, maaskii maaliif nu gargaara jenneerra video keenya bakka tokko kophatti crop gooneetiin fayyadamuuf yookaan ammoo miira sinemaatikii uumuuf wantoota bakka miira garagaraa uumuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu amma video kana irratti maaskii fayyadamuuf maal goona jala kanniiniin akkanatti yoo dabarsineetiin gara dhumaa deemnu maask tajettu dhumarratti argina. Jalarratti maask tajettu tan argina. Maask tajettu san yeroo tuqnu jalarraan wantoota meeqa argina? Wantoota 6 argina jechuudha. Maali? Sheeppiiwwan garagaraa sheeppii barbaanetti itti gochuu kan dandeenyu. Inni tokkoffaa horizontal ka jedhu achiin booda mirror, circle, rectangle fi heart na start dha jechuudha. Amma horizontal san irratti yeroo tuqnu haala kanaan horizontal line nu fida jechuudha. Mirror irratti ammoo kun haala kanaan jidduu irratti nu fida. Circle irratti demo circle jidduu irratti nu fida. Rectangle irratti demo boca rectangle akkana nu fida. Heart irratti demo mallattoo onneetiin star irratti demo akkana haala kaniiniin nu fida jechuudha. Amma horizontal irratti akkuma dhaabannetti horizontal irratti haala kanaan video keenya muruu dandeenya yookaan ammoo miira qaama isaa video san ka gubbaa san mul'isuu dandeenya. Deebineetiin ammoo video biraa jalaanis galchuu dandeenya yookaan ammoo isuma kan duplicate gooneetiin irra deebinee jalaan galchuu dandeenya jechuudha. Isa amma horizontal kana irratti jidduu isaa irratti barreeffama adjust jedhu kan argartan. Adjust keessa yoo seenu adjust yeroo tuqnu wantoota meeqa nu fida keessatti position fi rotate fi further ka jedhu kana nu fida jechuudha. Position irratti position isaa haala amma argitan kanaan position isaa gara barbaanne oofuuf kan nu gargaaru position yoo adjust goonu haala kanaan adjust gochuu dandeenya. Inni itti aanu ammoo rotate dha. Rotation isaa sochii isaa degree barbaanneen haala amma argitan kanaan sirreessuu dandeenya jechuudha. Haala barbaanne akka barbaannetti akkanatti zorsiisaatiin sirreessuu yookaan ammoo video keenya miira garagaraatti mul'isuuf kan nu gargaaru kana keessaan jechuudha. Further keessatti ammoo video san diqqoo blur gochuuf jala isaa haala kanaan gurraachessuuf gubbaa seeraa mul'isne jala isaa haala kanaan blur gochuuf kan nu gargaaru further keessaan jechuudha. Itti aanee mirroridha. Mirror keessa yoo seennu haala kanaan mirror nu ta'eera jechuudha. Haala kanaan mirror ta'eera jidduu irratti nu akka barbaannetti fayyadamuu dandeenya. Yoo barbaanne video biraa duubaan galchineetiin fayyadamuu dandeenya. Isuma kana ammas mirror biraa yana gooneetiin galchuu dandeenya. Inni itti aanu circleidha. Circle keessas haala kanaan bakka mul'isuu barbaannu circle kanaan video keenya san murreetiin haala kanaan mul'isuu kan dandeenyudha jechuudha. Haala kanaan mul'isuu dandeenya jechuudha. Haala amma argitan kanaan. Innis maal qaba? Adjusting qaba. Adjusting maal qaba? Position, size jechuun size circle sanii xiqqeessuuf guddisuu dandeenya. Inni itti aanu rotate illee gochuu dandeenya. Achiin booda further illee qaba jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Attaanitti rectangle dha. Rectangle kanas akkanatti bal'isuudhaan xiqqeessuudhaan haala barbaanneen gara gubbaaf gara xiqqaa gara gubbaa fi gara jalaa godhaatiin maaliin xiyyoota kanniin lamaaniin gara barbaanne garanaa fi gara gubbaa deebinee gara jalaa gochuu dandeenyu kamiin goona kana xiqqeessin
kana yoo ol guddisne hin guddata, kana yoo xiqqeessine gadi xiqqaata jechuudha. Haala kanaan fayyadamneetiin bareechisuu dandeenya jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf viidiyoo kana irratti isinitti hojjedheeti isinitti mul'isu. Fakkeenyaaf viidiyoo kana maal godha amma viidiyoo 3 godheeti isinii mul'isu waan barbaaduuf viidiyoo kana duplicate godha. Jalarraan duplicate jettu tan argaartan duplicate godha. Achiin booda jalarraan ammas deebi'eetiin viidiyoo amma duplicate godhe san overlay ke jedhu san tuqeetiin overlay godha yookaan gara jalaa fida jechuudha. Haala amma argitan kanaan egaa kanatti fidee booda viidiyoo meeqatu jira jechuudha. Viidiyoo 2 ta'eera. Amma viidiyoo amma lammaffaa kanas duplicate godhe viidiyoo 3 godhadhe jechuudha. Viidiyoo meeqa godhadhe? Viidiyoo 3 godhadhe. Haala amma argitan kanaan viidiyoo 3 godhadhe. Achiin booda maal godha amma irra deebi'eetiin achiin booda maal godha viidiyoo amma hojjenne kana viidiyoo meeqa galchineerra yoo hubataa jiraattan viidiyoo 3 qulqulluu galchineerra jechuudha. Viidiyoon jalqabaa sun hin jira. Wanta asitti hubachuu qabdan viidiyoo jalqabaa sun hin jira, viidiyoo itti aanu hin jira, viidiyoo lammaffaan jira, viidiyoo sadaffaa hin jira jechuudha. Viidiyoo 3 fayyadamneera. Kanaafuu amma viidiyoo jalqabaa kan jennuun kaminni viidiyoo isa timeline keenya jalqabarra jiru san itti aanee deemu viidiyoo lammaffaa kan jennuun isa itti aanee jiru deebinee isa sadaffaa jiru viidiyoo 3 galchuu keenya kanaan beekuu dandeenya. Amma akka jalqabaa san irratti haala amma argitan kanaan select gooneetiin gara maaskii keenyaa deemna jechuudha. Achiin booda maal tuqna? Maask isa kana tuqna. Maaskii keessan seenna ana amma akka barbaadu maalni horizontaali fayyadamu. Horizontaali amma asitti ceekuu isaa xiqqoo gadi bu'ee haala kanaan fayyadama. Akka jalqabaa irratti deebi'ee amma akka lammaffaa irratti ammoo isa ammoo xiqqoo maal godha? Halluu isaa adjustii keessa seeniitiin saturation isaa xiqqoo hirdhisa. Akka lammaffaa deebi'ee amma maaskii keessa seeniitiin maal fayyadamu? Amma miirarii fayyadamu. Miirarii keessatti as biraan miirarii fayyadame. Ka sadaffaa sana ammoo deemeetiin ammas miirarii keessaan asitti haala kanaan miirar godhe ka jidduu sun xiqqoo hin xiqqaate isa san deebiitiin akkanatti guddisa. Akkanatti xiqqoo guddisa. Position isaa xiqqoo ni jala angalii haala kanaan sirreeffanna. Achiin booda ammas ka tokkoffaa san biras deemne sirreeffanna. Maaskii keessa seenneetiin hagam kana fayyadamnu xiqqoo akkana buusneetiin ka lammaffaa san xiqqeessinu baay'ee ni jala deemee waan ta'eef haala kanaan viidiyoo meeqa hojjenneerra? Viidiyoo xiqqoo haala kanaan akkanatti egaa kanatti finee booda maal goona? Viidiyoo lammaffaa sanis fineetiin xiqqoo akka waan jala bal'oo ta'e xiqqoo hin sosochoosne na fakkaata. Haala kanaan haala kanaan viidiyoo kana fakkaatu kana hojjenneerra jechuudha. Amma maal gochuu dandeenya?
amma mee asirratti waa'ee kanaan dura waa'ee gifriimii fayyadamneerra gifriimii akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu baranneerra amma sadeen irratti gifriimii aadaa goonu gifriimii sekondii tokko irratti lama sadeen irratti jalqabarra sekondii tokko irratti akkanatti gifriimii aad godhannaa jechuudha. Egaa godhannee booda amma sochiisan uumuuf deemneetiin isa dhumaa jalqaba maal goona sorry gifriimii miti aad ka goonu jalqaba osoo gifriimii ittiin godhini hin zorsisna yookaan ammoo maal keessa deemna transform ka jedhu kana tuqneetiin achiin booda maal fayyadamna adjust keessa seenneetiin rotate kana gara barbaannu akkanatti rotate goona akkanatti zorsisna degree 15 deebinee ammas kalamaffaa kana negative degree kalamaffaa kanas negative degree kalamaffaa kana deebineetiin ammas transform keessa seenna achiin booda advanced negative 15 akka haala kanaan hin kaadha yookaan ammoo mee faallaa isaa godhuutiin positive degree 15 kanas amma faallaa kaanii godheetiin ka sadaffaa kanas maal godha transformii bira deemeetiin degree 18 faallaa saniin zorsisa. Achiin booda jalqabarra deemeetiin maal godha amma gifriimii aad godheetiin deebi'ee sekondii tokko eeganaa dhufee booda deemee amma bakka qaratti rotate godhaa jiru sanitti transformerii keessatti advanced keessa seenaa rotationii san bakka itti deebisa. Kamitti 0 degree itti deebisa. 0 degree haala kanaan deebisa. Ofuma gifriimii aad nu godheera. Amma deebi'ee kalamaffaa sanis akkasumatti kalamaffaa sanis jalqabarratti gifriimii aad godha deebi'ee sekondii tokko irratti deemee maal godha transformerii keessa seenaa achiin booda advanced keessatti degree 0 irratti deebisa. Degree 0 irratti deebisa yookaan bakka deebisa. Ammas ka sadaffaa san bira deemeetiin gifriimii aad godha yookaan itti godha deebi'eetiin sekondii tokko irratti maal godha deemeetiin amma transformerii keessa seenaa achiin booda advanced keessa seenaa rotation san gara degree 0 godha jechuudha. Haala kanaan bakka deebise. Amma mee sochii akkamii qabaata? Sochii akkanaa kana qabaata jechuudha. Maaskii keenya fayyadamneetiin viidiyoo akkanaa kanneen hojjechuu dandeenya. Maaskii fi gifriimii keenya fayyadamneetiin wanta adda addaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Hojjechuu dandeenya. Itti aaneetiin ammas mee honnoo tokko hojjanneetiin haalallu. Ammas viidiyoo tokko hojjannee haalallu. Gifriimii keenya fayyadamneetiin backgroundii tokko haala kanaan haa galfannu. Achiin booda amma as biratti barnoota yoo kennine yoo jenne maal goona add overlay tuqneetiin add overlay achi keessaan viidiyoo barbaannu tokko tutorialiidhaaf yookaan tutorialii barsiisaa haa jennu haala kanaan eega galfannee booda gifriimii bira deemna. Viidiyoo sana eega tuqnee booda eega akkanatti nu ifee booda gifriimiidhaan maaskii keenya tuqneetiin sarkilii fayyadamuu dandeenya. Sheeppii barbaannu isa kanas guddisuuf xiqqeessuu hin dandeenya. Reektaangilii fayyadamuu dandeenya. Kanaaf amma nu reektaangilii kana fayyadamnee sarkilii kana fayyadamneetiin tutorialii kennaarra haa jennu haala kanaan diqqoo bocni isaanii jala ballee viidiyootu saayizii isaa maal gochuu dandeenya. Dhiifama garuu kuni viidiyoon isaa afaan hin qophoofne fuula qofatu mul'ataara. Egaa akkanatti kennee booda bakka barbaannu tokko kenneetiin haala kanaan eega kennee booda barnoota garaagaraa barsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf
Viidiyoon kun hagana dheerate yoo ta'e barnoota garagaraa sitti barsiisuu dandeenya. Achiin booda mee sheeppii ho'aa galchinu. Sheeppii ho'aa galchinu. Isa bira deemna overlay achiin booda add overlay library keessaa seennu. Library keessatti halluuwwanii fi introowwan garagaraatu jira. Kanneen keessaa halluu bulee kanaa filannu. Halluu bulee kana add godhanna. Achiin booda egaa akkanatti add godhannee booda saayizii isaa kana jijjiiruu barbaanne maaskii bira deemna. Maaskii keessan seenna. Achiin booda saayizii barbaanneen yoo barbaanne sarkilii yoo barbaanne mirarii yoo barbaanne haala barbaanneen gochuudhaan yoo barbaanne reektaangilii keessa seenna. Achiin booda adjust keessa seenneetiin xiyya lamaan kanneeniin akkanatti badhisuu guddisuu hin dandeenya. Kanaan eega goonee booda round curve kan jedhu kana curvein fayyadamna. Haala kanaan viidiyoo keenya irratti wantoota garagaraa barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan maaskii keenya fayyadamne wantoota garagaraa hojjechuu dandeenya. Maaskii keenyaan boca garagaraa viidiyoo keenyaa fi asseetiiwwan asirratti galchinu sanniin boca garagaraa akka qabaatan kan nu godhu yookaan viidiyoo keenya boca garaa adda addaa akka qabaatu kan nu godhu maal inni jennee yoo ilaallu maaskii kana fayyadamneetiin boca garagaraa qabsiisuu dandeenya jenneetiin qabachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo keenya kaadhaatiin barnoonni guyyaadhaa kana fakkaata. Nagaatti.